Piraayisiin yeroo dheeraadhaaf asitti iswiingii loowuu bakka tan yeroo kana biree godhaa as gagee booda naannoo kanatti iswiingii haayee as jiru kana biree godhee ol dabsuun ol caquunsaa maarket istiraakchar shiftiin uumamee waan jiruuf kana booda seel poozishinii osoo hin taane baay'ee poozishinii seenuu qabdaa waan jiru nutti agarsiisa. Piraayisiin haala kanaan aap tireendii irra ture kanatti gara gadiitti istiraakcharii kana yoo hashifti godhu ta'e beerii istiraakcharii fidi jenna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti maal godhe iswiingii kana bireek of istiraakchar godhee asitti iswiingii kana biree godhee dhufeeti asitti iswiingii kana biree godhe. Sanboota dhufee maal godhe iswiingii loo bakka jirtu kana dhufeeti habajuu dhiisee biree godhee gadda biree jechuudha. Yeroo kana maarket istiraakchar shiftiin uumamte. Piraayisiin kanaan dura aap tireendii ture kana booda gara daawun tireendii jijjiirama jennee akka nuti tireedii keenya gara seeliitti yaada keenya gara baay'ee akka ture sana gara seeliitti akka nuti jijjiirru taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti gara gadiitti immoo piraayisiin haala kanaan deemaa ture. Gara gadii bireek of istiraakcharii agarsiisaa kanatti bireek of istiraakcharii agarsiisaa ture. Bakka kanatti dhufee immoo istiraakcharii duraan turte kana gara oliitti bireek godhuun jooniif maarket istiraakcharii shiftii kana kan agarsiisu taate tireendiin duraan beerish turetuun kana booda gara buulishiitti jijjiiramee jira. Yoo tireedii fudhachuuf yaada qabaattee seelii osoo hin taane kana booda gara baayitti yaada kee garagalchii assumption ga'uu nu qabachiisuufidha jechuudha. Kanaaf maarket istiraakcharii shiftii kan nuti ittiin adda baasuu dandeenyu caasaan duraan deemamaa ture irraa jijjiiramuusaa agarsiisuu kan nutti himudha jechuudha. Fakkeenyaaf buulish maarket istiraakcharii shiftii yoo ilaallu ta'eef piraayisiin maal godhe asirratti loowuu kana cabseeti asitti illee loowuu biraa kana iswiingiloo jiru kana cabsee iswiingiloo bakka kana jiru kana cabsee bifa kanaatiin maal irra ture duraan daawun tireendii irra ture jechuudha. Garuu bakka kana gaafa ga'u maal godhe loowaraa bakka jirtu kana dhufeeti maal godhe biree godhe jechuudha. Asii dhufee bakka kanatti biree godhuunsaa caasaan duraan daawun tireendii irra turte kana booda ol deebi'uuf deemaa. Yoo duraan yaadni ta'e beerishii irra ture seel poozishinii banachuudhaaf yaada akka qabaatu taate kana booda maarket istiraakcharri gara buulishii jijjiiramee jira waan ta'eef baay'ee malee seelii hin seeninii antisipeeshinii jiru qabannee bifa kanaatiin tireedii keenya gaafa piraayisiin asirraa gad deebi'ee xiqqisuu naannoo kana nu ga'u asitti baay'ee poozishinii seennee akka piroofitii argannuuf haaluma mijeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo beerish maarket istiraakcharii shiftii ilaaluu yoo barbaanne piraayisiin maal godhe bakka kanatti iswiingii haa jiru kana biree godhee asirratti iswiingii haa jiru kana biree godhee tireendiin as jiru buulish ta'uusaa nutti himee jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf aap tireendii irra ture sanboota dhufeeti haayar loowuu bakka kanatti uumamte kana dhufee bireek godhuudhaan tireendiin duraan aap tireendii ture kun ammaan booda gara daawun tireendiitti akka jijjiiramtu nu taasise jechuudha. Kanarraa maal hubannaa piraayisiin yeroo dheeraadhaaf aap tireendii yookaan immoo buulish istiraakcharii qabatee deemaa turuus yeroo muraasaatiin booda piraayisichi buulishirraa gara beerishiitti jijjiiramee waan jiruuf kanaan booda baay'ee poozishinii osoo hin taane seel poozishinii seenuu qabdaa waan jiru nutti himaa jira jechuudha. Kana booda maal godha nuti piraayisiin bakka kanatti dhufee maarket istiraakcharii shiftii nutti agarsiisuu isaa erga mirkaneeffannee booda piraayisiin gaafa inni xiqqishoo gara kanaatti ol nu deebi'u bakka kanatti seel jennee istoop loosii keenya naannoo kana kaa'uun teek piroofitii immoo gad buunee keenya bifa kanaan tireediin akka nuti fudhannu nu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf wanneen amma ilaalla kana immoo bifa chaartiitiin yoo ilaalu taate piraayisiin maal godhe naannoo kanatti dhufeeti loowuu bakka jiru kana biree godhee gara gadiitti beerish bireek of istiraakcharii nu agarsiise san booda loowaraa bakka kana jiru kana immoo dhufee maal godhee biree godhuun maarket istiraakcharii shiftii agarsiise jechuudha. Fakkeenyaaf asitti gara gadiitti piraayisiin kun asiin gara gadiitti bireek of istiraakcharii nu agarsiisuun isaa maarketiin daawun tireendii jiraachuu isaa kan nutti agarsiisu. San booda iswiingii poointii bakka jiru kana iswiingii hayas jiru kana dhufee biree godhuunsaa immoo maarket istiraakcharii shiftiin bakka kanatti akka uumamtuu fi kanaan booda piraayisiin duraan daawun tireendii irra turte as booda aap tireendii agarsiisee waan jiruuf nuti piraayisiin xiqqishoo gad deebi'ee naannoo kana gaafa inni ga'u asirraati baay'ee poozishinii fudhannee akka tireedii fudhannu nutti agarsiisuudhaaf nu agarsiisa waan ta'eef piraayisiin duraan yeroo dheeraadhaaf daawun tireendii irra ture
istiraakchara isaa karaa beerishii irraa gara buulishiitti shifti godhuusaa nutti agarsiisuusaa kan ittiin adda baafannudha jechuudha. Bakka kanatti immoo dhufee piraayisiin maal godhee asirratti maal godhe fakkeenyaaf iswingii hayi bakka jiru kana biree godhuudhaan maaltu ture tirendiin keenya buulishii ture jechuudha. Aap tirendii irra ture buulishii irra ture gaafa inni kanatti buulishii irra turu kana nuti tireedota baay'ee fudhachaa jiraachuu isaa keenya agarsiisa. Sanboota garuu maal godhe dhufee piraayisiin kun dhufeeti iswingii loo bakka jirtu kana dhufee biree godhuudhaan tirendiin duraan buulish ture gara olitti deemaa ture sun akka inni gad deebi'ee beerishii ta'uu nutti agarsiisee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kanaan dura istiraakchariin kun buulishii ture, baay'ee irra ture, loongii ture, aptireendii irra ture. Garuu kana booda istiraakchariin buulishii ta'e sun gara beerishiitti gad jijjiiramee waan jiruuf maarketii istiraakcharii shiftiin nuuf uumamtee waan jirtuuf kanaatiin booda maarketii kana seenii malee baay'ee hin godhini jechuu waan nutti agarsiisuuf piraayisiin gaafa inni dhufee naannoo kanatti gara kanatti ol nu deebi'u bakka kanatti seel poozishina seennee tireedii fudhachuu akka qabnu nutti himaati kan inni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf chaartii kanarratti immoo kan ilaalu ta'e piraayisiin asitti loowar kan uumaatuma bifa kanaatiin akkana biree godhaa maal godhe tirendiin kun beerish tirendii yookaan immoo daawun tirendii ture. Sanboota dhufeeti maal godhe iswiingi haayi bakka kana jirtu dhufee biree godhuudhaan tirendiin duraan akka haala kanaatiin beerishii ture kun kana booda buulishii akka ta'u nutti himee jechuudha. Asirratti maal laaluu dandeenya? Piraayisiin yeroo dheeraadhaaf asitti iswiingi loo bakka tan yeroo kana biree godhaa as argagee booda naannoo kanatti iswiingi haayi as jiru kana biree godhee ol dabsuun ol caquunsaa maarket istiraakcharii shiftiin uumamee waan jiruuf kana booda seel poozishinii osoo hin taane baay'ee poozishinii seenuu qabdaa waan jiru nutti agarsiisaa jira. Kanaaf maal goona nuti piraayisiin asirraa ka'ee as oguu naannoo kana eegagee booda ritireesimentii ilaallee gaafa inni xiqqishoo kana gannu deebi'u naannoo kanarratti baay'ee poozishinii seenuu akka dandeenyu nutti himaa.